Ashama harka fuunee akkamitti kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TVFA biti amma immoo dabaree oduuti oduun sa'aatii kanaas nitti himaa oduu jalqabaatti dabara. Labsii yeroo ariifachiisaa manni marii ministeerota ittiin qophaa'ee boru mana marii bakka bu'oota uummataatti ni dhiyaata jedhame. Akkaataa heera mootummaa keewwata 93 muraa tokkootiin wayittiin biyyattiin weerara alaa mudate yookiin haalli heera mootummaa balaarraa buusee mudate sirni olaantummaa seeraa kabachiisuu idilee tasgabbeessuu dadhabame balaa uumamaa kamiyyuu wayittii mudate dhiibbaan fayyaa uummata balaarraa buusee yoo uumame manni marii ministeerota labsii yeroo ariifachiisaa labsuu akka danda'u aangoon lafa taa'eefii jira. Akkaataa keewwata 2 muraa A jalatti tumameen ammoo labsiin yeroo ariifachiisaa labsame sa'aatii 48 keessatti mana marii bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuu akka qabus ibsameeti jira. Bu'uuruma kanaan labsii yeroo ariifachiisaa birmadummaa biyyaa baraaruuf mana marii ministeerotaatiin qophaa'ee boru mana marii bakka bu'oota uummataatti kan dhiyaatu ta'u ragaan mana marii bakka bu'oota uummataarraa argamee ni mul'isa. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa fi Komishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ta'uudhaan gabaasa qorannoo sarbamiinsa mirga namoomaa irratti geggeessaa turan ilaalchisee ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed ibsa laataniitu jiru. Gama biraatiin gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti yakki waraanaa raawwatamuu hin oolu jedheetti jira. Mulaa Safaadha bal'asaa qindeessitee jirti. Qooda fudhattoonni waraana Tigraay martuu sarbamaa mirgoota namummaa idila addunyaa kan yakka waraanaa fi yakka namummaa irratti raawwatamu ta'uu danda'an raawwataniiru jedha gabaasni haaraa guyyaa roobii ba'e. Ajjeechaan seeraan alaa reebichaan dararuun dirqiidhaan gudeeduu fi haleellaan baqattootaa fi kanneen qeerraa buqqaan irratti raawwatame jechuun gabaasni kun mul'iseera. Gabaasni Koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa fi waajjirri mirgoota namummaa UN waliin ta'uun qorannoo taasisaniin booda bahe kun yakka waraana raawwatamuuf ragaa akka argatetti ibsameera. Gabaasni fuulawwan 156 qabuu fi guyyaa roobii darbe ifoome lola kaaba Itoophiyaa wal qabatee sarbama mirgoota namummaa sadaasa 3/2020 hanga waxabajjii 28/2021 tti raawwatame jedhe of keessaa qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasichi hanqina qaba jedhee waliin yoo simatu TPLF gabaasichi walaba miti jechuun kuffiseera. Sadaasa 4/2020 humnoon TPLF haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ajjeechaa kaaba Tigraay keessa buufate irratti raawwate jechuun muummeen ministeera Abiy waraanni Itoophiyaa tarkaanfii akka fudhatu ajajan. Baatilee arfan darban waraanichi naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'ate torban darbe ammoo magaalota kanneen akka Dasee fi Kombolchaa gaheeras jedhamu. Kana hordofee mootummaan labsii yeroo muddamaa labseera. Jiraattonni magaalaa Finfinnees meeshaa waraanaa qaban akka galmeessanii fi gurmaa'uudhaan naannoo isaanii akka tiksan waamicha dhiyeesseera. Komishinar mirgoota namummaa UN Michelle Bachelet waraanni kaaba Itoophiyaa waggaa tokko lakkoofsise gochawwan garaa jabinaa hamoon kan itti raawwataman ta'uu eeruudhaan waraanichi xumura akka argatuuf waamicha dhiyeessan. Qooda fudhattoonni waraanichaa lammiilee nagaa fi qabeenya irratti miidhaa qaqqabsiisuus ifoomseera. Akka fakkeenyaattis dhukaasa sadaasa 28/2020 tabbaa to'annoo raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jala jirurraa dhukaafameen magaalaa Maqalee keessatti yoo xiqqaate lammiileen nagaa 29 ajjeefamuu fi yoo xiqqaate ammoo 34 madaa'uun himameera. Kana malees lola sadaasa 9/11/2020 Humaraa keessa tureen dhukaasa loltoota Eertiraa fi humnoonni Tigraay namoonni 15 yommuu ajjeefaman hedduun madaa'uunis gabaasichaan himameera. Gabaasichi akka jedhuttis namoota hedduu irratti hidhaawwan bu'uura seeraa hin qabne akka raawwatames ibseera. Itti dabaluunis gochawwan dirqiidhaan gudeedus mudateera jedhamu. Gama biraatiin ammoo loltoonni Eertiraa fi humnoonni addaa Tigraay naannoo kaampii baqattootaa Shimaalbaatti wal loluudhaan nageenya baqattoota Eertiraa kaampicha keessa turanii rakkoo keessa galchuunis himameera. Kanaanis baqattoonni kumaan lakkaaman yoo buqqaanii dhibbaan kan lakkaaman immoo dhabamuu fi kaampichis barbadaa'uunis himameera. Muummeen ministeera Abiy Ahmed gabaasa kana ilaalsuudhaan ibsa kennaniinis gabaasichi gariin kan itti walii hin galle ta'ullee ni simanna beekamtis ni kenninaafi jedhaniiru. Gabaasichi himannaawwan bu'uura malee mootummaa Itoophiyaa irratti ka'aa turan dogoggoraa ta'uu kan saaxiledhas jedhaniiru. Gabaasichi gochi sanyii balleessuu raawwatameera jedhamaa ture soba ta'uu kan mul'isedha kan jedhu ibsi muummee ministeera Abiy Ahmed
beelli akka meeshaa waraanaatti faayidaarra ooleera gabaasni jedhus soba ta'uu kan saaxiledha jedhaniiru. Itti dabaluunis humnoonni Tigraay yakkoota garaagaraa raawwachaa turuu isaanii kan saaxiledhas jedhaniiru. Yakkoota loltoonni mootummaa yookaan humnoonni naannolee raawwatan haala walaba ta'een akka qoratamuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatu mootummaan ni hojjetas jedhaniiru muummee ministeera Abiy Ahmed. Dubbii himan garee TPLF obbo Getaachoo Raddaa qorannoon godhame bakka yakkoonni itti raawwatan mara kan uwwise miti jechuun komataniiru. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa qaama walabaa miti jechuun gabaasichi fudhatama akka hin qabne himaniiru. BBC wabeeffanne. Godina Booranaatti hongee mudateen hangammaatti beeladootiin 33 du'uu fi 64 immoo harka namaatiin kaafamaa jiraachuu waajjirri hooggansa sodaa balaa godinichaa beeksiseeti jira. Aanaalee godinichaa Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaa, Hawaasni godinaa Iluu Abbaaboor, Yuuniyeeniin Saroo Gaabbaam, Yuunivarsiitiin Mattuu fi dhaabbileen gargaarsaa midhaan nyaataa namaa fi nyaata beeladootaa deeggarsas gumaachaa jirus jirameeti jira. Dhaabbanni Haayikoom Injiinaringii Hawaasa horsiisee bulaa Booranaatiif marga beeladaa hidhaa 900 bitee deeggarsaa taasisuus himameeti jira. Bulchaan godina Booranaa obbo Abdii Salaam Waariyoo Adaanii walgargaarsi jalqabame kun cimee akka itti fufuusii dhaamaniitti jiru gabaasni kan FBC'ti. Godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddatti sagantaan cufiinsa hojii kenna tajaajila lammummaa ganna darbii bakka qooda fudhatoonni argamanitti beekamtiin kennuudhaan raawwateetti jira. Taganyii Daagaadhaa bal'asaa qaba. Akka aanaa Guutoo Giddaatti hojiiwwan adda addaa arjooma dhiigaa deeggarsa meeshaalee barnootaa harka qalleeyyii fi biqiltuuwwan adda addaa dhaabuu fi kunuunsuu mana haadha hiyyeessaa ijaaruu fi suphuu dareewwan dabalataa ijaaruu fi kanneen biroon dargaggootaa fi qaamolee hawaasaa adda addaa akkasumas dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaatiin hojjetamaa turanii jiru. Akka aanichaatti namoota hojii kanarratti bobba'anii hojjechaa turanii fi sirni beekamtii fi galateeffannaa taasifameefii jira. Hawaasni deeggarsi kun taasifameefii deeggarsa taasifameefitti baay'ee kan gammadan ta'uu isaanii akkas jechuun dubbatu. Immoo keessatti rakkachaan ture. Dhuftanii nu ilaaltanii manaa nu ijaartanii baay'ee gammadeeraani. Baay'ee dhimmuun nu rakkisaa ture. Galgalallee gaafa rafnu inni isaa dhimmisee liyuunuuni baay'ee rakkanna bakka galgala gaafa bokkaan roobu baay'ee rakkanna ture. Nuti manuma illee ijaarrachuu dadhabne gargaarsa uummanni nu gargaaru immoo baay'ee gammanneerra. Baay'ee sin jaallanna obbolaan keenya nu bukkee dhaabachuu keessanii baay'ee galatooma innan. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota aanichaa kan taate addee Hundattuu Biraanuu hojii hojjetamaa ture kanaanis baasii mootummaa irraa qarshii miliyoona 7 ol kan ta'u hambisuu isaaniiti kan isaan dubbatanii. Hojii tajaajila lammummaa bara 2013 ganna ji'a 2 kan hojjechaa turre jechuudha kan beekamtii laanne hawaasi aanaa keenya hundumtiyyuu hirmaannaa godhe gara fuulduraatti hojii guddaan akka hojjetamu dhaamaa. Bulchaanichaa kan ta'an obbo Alamuu Guutamaa sirna cufiinsa hojii tajaajila tola ooltummaa kanarratti haasaa taasisaniini kanneen hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaniif beekamtii laanne muuxannoo isaanii fudhachuun gara fuulduraatti bakkeewwan biroo irratti babal'isuun kan hojjetan ta'uu dhaamanii jiru. Hojii hojjetame hojii baay'ee nama boonsuu fi haala qabatamaa lakkoofnee ilaaluu dandeenya. Mana hiyyeessaa ijaaruu, dildila ijaaruu, riqa adda addaa, dildila adda addaa xiqqaatii amma guddaatti keessumaa mana hiyyeessaa ganda gaarii magaalaa Ukkee keessatti mana hiyyeessaa ijaaruudhaan dargaggoonni hojii isin hojjettan hojii boonsaadha. Dargaggoota hojii kanarratti hirmaachaa turanii fi beekamtii fi waraqaa ragaa argatan gara fuulduraatti cimanii hojjechuuf kan isaan kakaasuu akka ta'ellee dubbatu. Hojii nuti ganna baranaa kana akka magaala keenyaatti yookiin akka ganda keenyaatti hojjenne hojii salphaa miti jechuudha. Haadha hiyyeessaa tokko birrii 68,000tiin ijaarree xumurree haadha hiyyeessaa kana itti gashinee jirra. Kana caalaatti bal'isnee hojjennee ija isaa hin agarra hidhee yaada. Darra nu laatame kun onneessituudha jechaadha. Namni jabaatee waan hojjetetti beekamtii argatee galata argatee gara fuulduraatti immoo cimee akka hojjetuu fi beekamtii nu laatame gara fuulduraatti jabaannee akka hojjechuu dandeenyuu fi kallattii nu laateera jechaadha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Guutoo Giddaati. Naannoon kibbaa ummatoota kibba lixa Itoophiyaa waliin wal harkaa fuudhinsa aangoo taasise. Manni marii naannoo kibbaam yaa'ii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii jaffaa geggeesseen gabaasa gaafii adeemsaa naannoo ta'uu ummatoota kibba lixa Itoophiyaa dhiyaatirratti erga mari'atee booda wal harkaa fuudhinsa aangoo taasifameeti jira.
waan hundumaa dura biyya baraaruun barbaachisaa ta'uu ammoo pirezidaantiin naannoo kibbaa obbo Ristuu Yardaaw eeranitti jiru. Hawaasni hundinuu si'oominaan naannoo isaa eeguu akka qabus kaasanitti jiru. Gaafii naannoo ta'uu uummattoota kibba lixa Itoophiyaa deebisuuf karaa dimokiraasaatii fi nagaan hojjetamaatii turus kaasanitti jiru. Adeemsi tureessi biyyoota sabdaneessaa ta'uu fi fakkeenya ta'uu kan danda'u ta'us ibsanitti jiru. Naannoon haaraa ijaaramu saffisaan gara hojiitti akka galu xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus ibsanitti jiru. Ameerikaan lammiilee ishee gara Itoophiyaa dhufuu barbaadan irraa deebiin imala isaanii akka ilaalan kanneen Itoophiyaa keessa jiran ammoo ba'uudhaaf akka qopheessan akeekkachiifteetti jirti. Oduu gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaadhaa Joo Baayiden xalayaa Koongireesii Ameerikaatiif barreessaniin carraa daldala qaraxarraatii bilisaa Itoophiyaa keessaa baasus ibsanitti jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin murteen Ameerikaan sagantaa African Growth and Opportunity Act kana keessaa ishee haquuf fudhatte kanaan baay'ee gadduu ibsuudhaan murtee kana akka kaasuu fi carraaqii Itoophiyaan naga buusuu fi seera kabajisiisuuf taasiftuu akka deeggartus gaafatanitti jiru. Daraartuu Garbaa bal'inasaa qindeesseerti. Biyyattiin erga akeekkachiisa kibxata galgala karaa marsaalee hawaasaa imbaasii US kan Itoophiyaatti argamuutiin baasteen haalli nageenya Itoophiyaa keessaa guyyoota muraasa darban keessatti hammaachaa deemuu himeera. Keessattuu waraana naannoo Amaaraa, Affaarii fi Tigraay keessatti geggeeffamuun walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuu siivilii cimsuu kaaseera. Haaluma wal fakkaatuun haalli nageenyaa hammaachaa jira kan jedhe imbaasiin Raashiyaa Finfinnee jiru dhimma ariifachiisaaf yoo malee lammiileen Raashiyaa gara Itoophiyaa akka hin imallee hubachiisee jira. Kanaan wal qabatees hojjettoonni imbaasii US Finfinneedhaan ala akka hin imalleef dhorkamus himeera. Itti dabaluunis namni lammii US ta'e yookaan yoo miseensa maatii lammummaa US qabu Itoophiyaa keessaa qabaatan atattamaan akka galmaaniif gaafateera. Haala nageenyaa biyyattii keessa jiru ilaalchisee manni maree ministeerota Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa biyyattii guutuutti labsuun isaa ni yaadatama. Labsiin yeroo muddamaa mana marichaatiin darbe kunis sa'aatii 48 keessatti mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatee raggaasifamuu kan qabu ta'us garuu guyyaa kibxataa gaafa 2/2021 irraa eegaluun hojiirra kan oolu ta'uun ibsameera. Manni marichaa haala waqtawaa biyya keessa jiru madaaluun labsichi akka hojiirra oolu murteessu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Gama biraatiin pirezidaantiin US Joo Baayiden xalayaa koongireensii Ameerikaaf barreessaniin carraa daldala qaraxarraa bilisaa African Growth and Opportunity Act jedhamu keessaa Itoophiyaa akka baasan beeksisa. Sagantaan AGOA kunis carraa daldala qaraxarraa bilisaa Ameerikaan biyyoota Afrikaa Saharaa gaditti argamaniif kenniteedha. Bakka buutuun waajjira daldalaa US Kaatiriin Taay kibxata akka ibsanitti haalli siyaasaa fi rakkoo namoomaa Maalii, Itoophiyaa fi Giinii keessa jiru bulchiinsa Joo Baayiden hedduu waa yaaddesseef tarkaanfiin kun biyyoota sadan irratti fudhatame. Akka ibsa bakka buutuu kanaatti mootummoonni biyyoota kanneenii ulaagaa ittiin carraa AGOA kana keessa turuuf tarkaanfii saffisaa yoo hin fudhatan ta'e guyyoota 60 dhufan keessatti carraa kana keessaa ni haqamu. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin murtee US sagantaa AGOA kana keessaa ishee haquuf fudhate kanaan baay'ee gadduu ibsuun murtee kana akka kaastuu fi carraaqii Itoophiyaan nagaa buusuu fi seera kabachiisuuf taasistu akka deeggartuuf gaafateera. Ibsa ministeerri daldalaa fi Regional Integration Itoophiyaa dhimmicha irratti kibxata galgala baaseen tarkaanfiiwwan akkasii kunis guddina diinagdee biyyattii keenyaa keessatti argame kan duubatti deebisuu fi dubartootaa fi daa'imman kan miidhuudha jedhe. Itti dabaluunis Itoophiyaan rakkoo fi dogongora uumame sirreessuudhaaf waan dandeessu gochuu itti fufti jechuun murteen kun amajji 1/2022 irratti akka kaafamu gaafateera. Kanaafuu US carraaqii nuti nagaa buusuu fi seera kabachiisuuf taasifnu akka nu gargaartuuf gaafanna malee humnoota finciltoota mootummaa karaa diimokiraatawaa ta'een filatame kuffisuuf yaalan dura dhaabbachuu keenyaaf uummata keenya akka hin adamne gaafannaa jedheera ibsichi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan kun oduuwwan F5 irraa isin biraa gahaa turanidha. Qophiileen F5 afaan namootiif waan abboomaa qaasoon ture yeroo gaarii.